ቡኒ ታይ ulfa keessi sababti gara biታይ ሰው እኮ አንቺ በቤቱ እኮ ሰው ነው ያከብራል ሆነስ ነው መውጣትም መናገርም ራሱ አልፈለኩም ነበር በፍጹም ማለት ማንም እንዳይም እንዲሰማም አልፈለኩም ግን አንቺ ራስሽ ለዛውም እኔን የመታሽ ባበላጅሽ እኔን የመታሽ ለሽ እዛ ሰይድ ጋር ሄደሽ ቀለበት ስታረጊ ነበር እሱም ማሰብ ነበር ቀጠቀጥ ይሄ እኔ ጓደኛሽ የሱ ሚስት መሆኔን እያወቅሽ ሄደሽ አንታወቂ ለኔ ሲጀመር ሰይድ ለምን እንደቀረብሽው እንዴት እንደሆነ ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ እኮ አውቃለሁ እኔ ሚስጥርሽን ሚስጥር ያድርጌ ነው እንጂ አንቺ እኛ ሚስጥርሽን ሁላ ብናወጣው ሰይድ ሊፈታሽ እንደምችል ታውቂያለሽ እንዴ ታውቂያለሽ ግን ትዳርሽ እኮ ታውቂያለሽ ሰይድ እንዲህ ነው ከቤት አንጠልጥሎ አውጥቶ የሚወረውር አፋን ቀበጥ ያዩን ዝምጀት ገባሽ ደግሞ የት እንዲህ ሰው እንዴት እንደምታይ ሰው ደግሞ በቤት ተፈጥሮ የሚደበደብ ሰው ነሽ እንዴ አንቺ ጅብ ነሽ እንጂ በቤቱ ሰውን የሚበላ ጅብ ውሻ በቤቱ ሰውን ሲያቀልሽ ብዙ ክፉ ቃላት ተናገሪ ከዚህ በላይ እኛ ካንቺ ጋር ዝም ብለን አፋችንን የምንካፈትበት ምክንያት ምንም የለም ካንቺ በቃ አፋችንን አንከፍትም ገባሽ ደበደበኝ ነው የመጣች ልደበደበኝ ሰላም ልልሽ ነው የመጣሁት ልደበድቡ አንቺ ደግሞ ምን ልታረጊ ነው አንተ ልደበድቡ እኮ ምን ልታረጊ ነው የምትጠጊ አንቺ ነኝ ልደበድብኝ ነው የመጣሽው አንቺ ነኝ ነው የምትመጪኝ አንቺ ነኝ አንቺ ሰው ሆነሽ ነኝ እኔ بوني ملك بوني جيت هبط نبتين جفتي مش بوني دفي بيركا وجازة جفتي بيركا تانا قوم بيفتي أنا اللي بقى قوم بيفتي عايشة قاعدة شراسو طلع عندك النمرة ناي كنت بوني إنه فين سكي سبب بوني إنه فين الله خبّاد masih putih aja dewe nufanan sinumat argitani kata-kata ada sih mucat titile bagare de shelle bagare de iseo naga machiste duga malifi iseni maka dubartota kenya maka shamarran kenya cabsite dubartota lemiti maka shamarran cabsite duga rabbi jolle kenya bodde dufa kana cabsite shelle bakatum te garu boni sana ulfa gara gabdi boni ni himbe kamti an ulfa sana gara bafti de shakature is itini mokori lammat ayu bakka ayun jirtu hinaqin ila tay mucakra sababi rabuftu tay hinaqin napati wala jisni wala dibar asuma ani akuma sereb dum bare bar selu magafa ani lamatani re boden be makaseni on dada chaftu nambeka akasen afra dada chaftu nambeka isani rumah tanya macam yo laf jala bos bak waiti bos isani laf jala bos itu du baca tur tanya cor boni gazet bidor kita ni oh irang kau beru garabi ajaib rabbi tidu garabi mah enggak bifte wadrana kuftur tidu garabi sistema seni tidak oftar kita nih sistema seni terkutte ofra de bistok cuma testa tibute kumbifte tana oftar ini nugarabi ar ciggerno garabi kapat selentum na ida kalau tani mucorani bonet malgo cifa ko garette kan dubbe ka boni kita miti boni wani shenjette ni gorsit wani shenjette ni gorsitu garu mo jechuudha ayyuni jo bakka sani hicciti ke qabanne si ta'atirra hicciti ke baanne si ta'utti jirra bakka isaan jedhanitti aarteetu qabatti argitani jalaa didde hicciti jimaalidha beeza sila mana sheetti waan ta'e reebdee jirti beektu miti nyaata nyaachistee hobaastee dhusiiftee kaatee xiffiidhaan qabattee albaastee jechuudha mana ayyuutti ilaalee dhufe viidiyoocha sila nariyyuu argee amma isa dudda bahuudhaa fi bakkeetti wal waamanii bakkeetti wal beellamanii jechuudha isa mucayyoon jaalala sayidoof qabdu ibsiti isheenis isa bagareebdi dhuga maa hiriyaa deebite jaallatti waan ayyuun keessa jirtu beetti akkatti ayyuun tan karaattaa jiru beetti akkatti sayidoon rakkachaa jiru beetti sammuun semti likkiin hojjetu mucayyoo masanayyuu likkii mayyuu hin hojjetu jechuu maal isaa walii galaniiti so walii galanii warra eeboo amma ayyuu jechuu walumaa galanii waltumuu malee dhugaan natti hin fakkaatu
Maaliif Saayidoo maaf nyaachuu Saayidoo fi Sumayyaa adda baasu Saayidoo fi Sumayyaa adda geggeessuu fitu shira kana hundaa xaxaa yeroo dhiyyaadha. Shira kana kan xaxu boonittiidha argitan miti. Akka isheen itti xaxxu shira kana akka isheen akkana goona ittiin garuu jechuun bakka isaanii iccitii kee baannee sii jirra nuti iccitii kee baannee amma yoo banaa sii jirra iccitii kee qabannee sii jirra nuti bakka isaan jedhanitti akkas jetteedha. Mataa gadi qabatte dhugaa rabbii mataa gadi qabatte argitanii jirtu miti viidiyoocha. Mataa gadi qabatte dubbachuu diddee jechuudha. Maaliif iccitii isa dhugumaati amma viidiyoo beezaani guyyaa gadhiiste argitanii viidiyoo guyyaa isheen gadhiiste viidiyoo sana irratti waa hunda ayyuun maaliif akka ulfaa'uu diddee maaliif akka mucaa garaatti baachuu diddee birriidhaaf akka Saayidoo itti heerumte tokkoon beeziin kun itti maa turte beeziin wajjin guddanne wajjinitu dhalanne jettee dubbachaa turte jechuudha. Sumayyaanis jarri kun shira qabu jettee dubbachaa turte jechuudha. Maallaqaaf jedhanii Saayidoo jaallatan malee jaalala dhugaa Saayidoo irraa hin qabanii jechaa turte. Sumayyaanis har'a viidiyoo lama gadhiiste argitaniitu yoo ta'e viidiyoo irraa hojjedhee adiyyuu gadi dhiisa osoo hin jedhu. Viidiyoon kun kan biraan irraan dhufee jechuudha. Anuma ijoollee makanarraa dubbachaa jiru. Beezaa mafaarraa Sumayyaa faarraa dubbachaa jiru. Viidiyoon biraa irraan dhufee naan isa kana dubbachuutti ka'e malee gadi dhiisa. Wallaa akkas jettee dubbachaa turte Sumayyaan iyyuu jechuudha. Jarri kun ijoolleen kun walii galanii wal mari'ataniitu Sumayyaa akkuma biyyaa baasanii Saayidoollee qobaatti galfatanii nyaachuufi jechuudha. Saayidoon maal jedhaan lammata olii gadi na deemu jedhee biiroo tolfatee argitanii istiidiyoo sababa bareechadee Itoophiyaa keessatti waa hunda sirreeffatee achi keessaa hojii hojjetachaa jira jechuudha. Amma achitti qobaatti argataniitu dattee biirootti janajjanti kaadattee biirootti taasofti argattee jechuudha. Bagatumte ayyuun intala amma beezaadhaan kana bagatumte. Ijoollee keenya shamarran keenya kabaja qabdu, shamarran keenya haalaa fi amala qabdu, warra mana madaamii keessatti zim jedhee taa'ee dalagatu, warra hafuura isaanii namni hin dhageenye, yoo ijoollee musliimaa ta'es, yoo kiristaana ta'es, warra tiktookirraa fi feesbuukirraa iyyuu kanaa miti. Ijoollee nagaatu jira, ijoollee qalbii qabdutu jira, ijoollee amala qabdutu jira. Dhugaa rabbii. Isaan kanatu maqaa balleessitee jechuudha. Beezattiin kunii fi ayyuunii jechuudha walii galanii. Dhugaa rabbii. Isaan walii galteedhaayitu jara kana maqaa balleessanii jechuudha. Dhugaa warra ganaa nu booddeeru. Nullee dabarree dhugaa ilmaan keenya dhaloonni nu booddee dhufu maal jedhaa? Dhaloonni nu booddee dhufu akkam ta'a isaan yurti kana hojjetanii jennee haasofna nuti. Dhugaa rabbii. Baay'ee ulfaata bara amma kana sayyoon jaa'ayyuu maal jedha gaafa dubartiin ani si malee jiraachuu hin danda'u ani ofin ajjeesa akkasii ani gixxima ofaa gootu hin jedhe dhugaa gixxima ofaa gootu gadhee yoo duute bareedaadha bara gadhee yoo duute sin gaddisiisu illee jechuudha dhugaa si keessaa kaatu maaliif biyya faalte kaa tokkittii kanatu biyya faala bare eessa jeshi eessuma kan dhiira gaafatti yoo amma nama tokko isinii nama tokko amma yoo irraa qabamtanii yoo jaallattanii akkasumatti fiizikaala isaa laaltanii zimjettanii nama tokko hin jaallattu garuu otu abbaa manaa koo ta'e otu jaarsa koo ta'e jettanii faa hin hawwitu ijoollee baay'een dhugaa hin hawwitu garuu baaftanii hin gaafattan maaliif safuu waan jedhamu jira aadaa ofii kabajuu maatii ofii kabachiisuu ofillee kabachiisuu kun ulfina ofirraa fuudha akkatti Saayidoon ayyuu tuffatu argitaniitu miti akkatti Saayid kabaja qabaa fi Saayidoon ayyuufillee kabajan qabu jechuudha. Kanaafuu jennaani kabaja isin ofirraan fuudhina bagatumte boonittii sanallee otuu qabattee albaasteetti ta'e natti tola boonittiin kuni dubbii waan qabduuf otuu qaxaqatteetti ta'e natti tolaana garuu dhaabbanne kaa kutte namumti yeroo tokkoon kabalatu garuu sisila akka nama humna qabuutu ati faan humna hin qabdu jettan ayyuudhaan akka nama humna qabu ayyuu humna hin qabdu jettan ayyuu garuu jechuun milixxee baate